Egaa akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kun sagantaa furtuu dhugaa intarnaashinaal ministireeti. Guyyaa har'aa dargaggoowwan yoo ta'an qeerrolee sadi walakkaa kennaa qabna. Qeerroo kanneen maaltu fide yoo ta'an dargaggeessa kanneen gara furtuu dhugaa maaltu fide ka jedhu waliin mari'annaa lafaa dhufaadhaa nafaa cufaadhaa yaada hedduu qabanii yoo laaltan ijoollee ta'uu danda'anii yaadni isaanii amma guddisee nama guddaa. Guyyaa har'aa walakkaa kennatti argamuu keessaniif yaa dargaggooyyee baga nagaan dhuftan. Galanni waaqaa baga nagaan turtan. Mee oduu sagantaa kennatti hin deemneen duratti waaqa kadhannaa achiin booda gareen kun eenyuun akka ta'e takka takkaan maqaa keessanii haga baranneen booda yaada keessanitti deebinaa mee waaqa haa kadhannu. Galanni ni ulfinni keeti. Yaa Waaqayyo sababii dargaggootii kanneeniitiif si galateeffadha. Hojii keetiif akkuma sagalee kee irratti bara dargaggummaa keetii Waaqayyo yaadadhu jedhu. Bara dargaggummaa ofii yaa Waaqayyo si yaadatanii siif hojjechuuf waan kaaniif maqaan kan kee ulfaate haa ta'u. Yaa Waaqayyo ulfinna onnee isaanii keessa keette kana haga dhumaatti fayyadamuun beekumsa sammuu isaanii keessa keette kana haga dhumaatti fayyadamuun saba keellee akka fayyaduu danda'an yaa Waaqayyo si kadhadha ati isaan eebbis warra sagantaa kana dhaga'uun ati eebbis maqaa gooftaa Yesuus Kiristoostiin Ameen. Mee maqaa keessan irraa kaana. Anaaf gara bitaa irraa naa mul'attaa caala. Mee sirraa kaana maqaa keessan. Tole rooba galatoomii maqaan kan koo Caalaa Saafoo jedhama. Jiraataa magaalaa Nageellee Arsiiti. Koree garee walitti qabamisa keenyaa cibsinuu kan biyya keessaati. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Mee ka itti aanu. Tolee carraan alaattee fi galatoomii yeroo kana waan nu kenneef waan galateeffataatiin ani maqaan kiyya Abeel Tulee jedhama. Anis jiraata magaalaa Nageellee Arsiiti. Koree garee walitti qabamiinsa keenya haa cimsinuu isa biyya keessaa irraa. Ka itti aanu. Tole yeroo naa kennamee Waaqayyo guddisee galateeffadha. Atis gamanumaan eebbifame jecha maqaan koo Fayyisoo Yohaannis jedhama. Dhalata Nageellee Arsiiti. Garima walitti qabamiinsa keenyaa cimsinu koree isaati jechuudha. Eebbifame. Hayyee galatoom garee walitti qabamiinsa keenna haa cimsinu teelegiraamii irra dhaxxanii yoo ilaaltanii jettanii teelegiraamii isaanii arguu dandeettanii hojii ajaa'ibaa hojjaadhanii asumaan teelegiraamii garee walitti qabamiinsa keenna haa cimsinu ka jedhu sabiskiraayibii godhaa dhaqaatii jooyinii godhaa hojii hedduu hojjetaatti obboleewwan keenya kunniin. Mee isin gaafadha gareen kunniin attamitti jala qabdan? Tole galatoomii garee kana akka itti jalqabneetiin hin jenne hundumti kennaa yookaan ammoo nu sadiin feeti kennaa dhuunfatti garee kana hundeessuudhaaf hin qabna ture. Isumarraan kan ka'e yaada yommuu walitti dhiyeessineetiin hin jennu tokkoo kennaa yaada dhuunfaa garee wayii akka naannoo kennaatitti ijaarreetiin namoota ala jiraniif keessa jiran. Kan qaamaan wal bira hin jirre yaadaan tokko gooneetiin hojii wangeelaa kan harka mirgaa taanee akka hojjennuuf kaayyoo waan qabnuuf isuma kanarraan kan ka'e yaada keessa keenya jiru bakka tokkotti walitti finneetiin hundeessuu dandeenyeetiin hin jenne jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Caalaa wanti dabaltu. Tole rooba galatoomii akkuma obboleessi kiyya Abeel jedhe garee kana hundeessuuf karoora dhuunfaa keenyaa ture. Garuu erga wal geenyee mari'anneen booda karoorri keenya waan wal fakkaateef garee kana ijaaruu yaadne akkasuma hundeessinee jirra. Kaayyoon keenya guddaan garee kana hundeessuu faarfannaan naannoo keenyaa tajaajiltoonni naannoo keenyaa isaan dhokatanii jiran akka ol ba'anii mul'atan. Kana dura namoonni baay'een tajaajilaa turanii amma haala jireenya biyya lafaatiif jedhanii biyya garaagaraa keessa faca'anii jiraatu. Gariin immoo otoo biyya keessa jiran immoo karaa sooshaal miidiyaa kanaanii wal arguu hin dandeenye. Akkuma macaafa qulqulluu keessatti bara dhumaa keessatti walitti qabamsii keessan haa cimu waan jedhuufi nutis karaa kanaan namoota badan kana gara tokko deebisneeti. Tajaajila isaanii durii isaan arguu waan barbaannuuf akkasuma warra guddataaru immoo muuxannoo isaan irraa akka fudhatan waan barbaanneef garee kana hundeessuu dandeenyeerra.
Kaayoon keessan heddisee nama gammachiisaa, hojiin keessanillee baay'ee gaarii. Namoota sagantaa kana daawwataaranii fi ergaan isin ergitan guddaan tokko maal inni adda addaan fiiguu osoo hin taane walitti qabamanii waliin hojjechuun seenaa akka jijjiiru kan mul'istaniitiin jettanii hojii guddaatti jirtan dhugumaan. Asiin namoota diida jiran keessattuu waldaa Adventistii warroota ta'aniitiin jedhanii teelegiraamii adda addaa bananii warroota hojjetan karaa karaanii sabsabbi jedhanii walitti qabamanii waliin hojjechuun hagam akka humna ta'eetiin jedhee warroota mul'isaaru keessaa isin nama tokko. Kanaaf kaawwaniifillee asumaan ergaan akka lufuutiin jedhu anillee yaa waamicha kiyya godhaati. Obboleessi kiyya wanti dabaltu yoo jiraate. Obboleewwan kiyya baay'isanii dubbataniiranii yaaduma isaaniitiin irratti dabaluu wanti an barbaadu tokko yoo jiraate hinaaffama kanatu keessa keenya ture. Namoonni keenya baay'een faffacanii jiran osoo walitti qabamanii inni dhokate osoo ba'e maaliif jennee isuma kanan yaada keenya keessa dhufe walgeennee mari'annee maaf garee akkana telegiraamaanis ta'ee kabiroonis maaf garee akkana hundeessine jennee mari'annee isaadhaarra geenne jechuu barbaada. Kanuma dabala. Yaa hojii gaariitti jirtanii waaqayyo kanuma caalaa isin haa eebbisu. So mul'anni keessan maal inni karoora mataan kaayyoo maal qabdan? Yaa kaayyoon keenya akkuma amma si kaasaatiin hin turre daawwattoonni kennallee sirriitti akka hubatan kan barbaanneetiin hin jennu warroota veteraan ta'an kanneen kana dura warroota amantiidhaan gara faarfannaatiin tajaajilaan barsiisuudhaan faarfannaa bareeda garaagaraa hojjechuudhaan paayooners ta'an kanneen isa dhokataniitiin hin jiran ol baasuu mul'isuu faarfannaalee isaanii ammoo kara appilikeeshiniitiin akka dhufeetiin qindaa'ee bifa baay'ee advaansir ta'een akka egereef ta'u dhalootaaf akka ta'utti hojjechuudha. Isa kana ammoo galma gahee arguun mul'ata kennaa jechuudha. Isa kan inni kun galma gahee arguun mul'ata kennaa. Kanaaf waan baay'ee karoorsineetiin akka garee kanaatti kaaneetiin hin jirre hojjechuudha. Hedduu ulfaadhaa ganaa isin dargaggeeyyii abdii guddatu isinirraa eegama. Hojii guddaa harkaa qabdanii mee caalaa gara kan keetitti dhufa ati wanni dabaltu? Tole obboleessi kiyya Abeel waan baay'ee kaaseera. Kaayyoo guddaa maqaa garichaarraa iyyuu hubachuu hin dandeenya. Walii qabamiinsa keenya haa cimsinu. Ergama jedhurraa iyyuu yaadni isaa dhumateera jedhee yaada. Dabalataan wantoota faarfannaa ilaallatu obboleessi kiyya kaaseera. Kana qofaa miti akka garee kanaatitti. Naannoo keenyatti faarfannaa qofa otoo hin taane namoonni tokko tokko rakkatanii nama isaan gargaaru dhabanii dhibee adda addaatiin hanqina mallaqaarraan kan ka'e rakkatanii baay'ee isaanii kan jiranii jira. Namoota kanneen namni hunduu gargaaruuf fedhii qaba. Garuu dhuunfaa isaatitti homaa godhuu hin danda'u. Akkasuma immoo balaan tasaa kan ta'amu hin jira. Biyya lafaarra waan jirruuf balaa tasa dhufu hin beeknu. Wantoota kanneen immoo ijaarree namoota dhibamaniif kadhannaan godhamee fi kan mallaqi barbaachisuuf mallaqi sassabamee fi kan yaalli barbaachisuuf mana yaalaa akka geeffamuuf akkuma yeroo dubbatan loomiin 50 nama tokko ba'aadha. Nama 50 geexiidha jedhamu san namoonni garee kanarratti walitti dhufan immoo namoota kana cinaa dhaabbatanii hojii wangeelaa guddaa karaa kanaan akka hojjetan kaayyoon keenya kanuma fakkaata. Dabalataan waan hafe obboleessi kiyya Fayyisoo dabaluu hin danda'a. Fayyisoo mee wanti itti daatu? Kaayyoon keenya inni guddaan akkuma obboleewwan keenya jedhani kan isaan tuquu hin barbaadu irra deebi'uudhaani wanti ani dabaluu barbaadu tokko yoo jiraate jalqabuma gaafa waan kana jalqabneetiin jennu waan keessa keenya jirutu jira. Namoota baay'ee qabna. Biyya kan jiran biyya keessaas biyya alaas namoota bebbeekaas baay'ee qabna. Namoota kanneen garagara faca'uu isaanirraan kan ka'e akka barbaachisutti wangeelli akka galma wal ga'utti akka barbaachisutti walitti qabamanii hojiin akka hojjetamuuf hin danda'amne. Namoonni hundinuu garagara kophaa fiigan. Wanti nu keessa keenya jiru feeti keessa keenya jiru namni bakka jiru hundumaa osoo walitti qabamee osoo wal arge osoo wal beeke namoonni dhokataniiran baay'ee isaanii osoo wal ba'anii osoo waluu arganii osoo waluu to'atanii osoo waluu dubbisanii kan dhokate osoo waluu beekanii
Isa kanniintu keessa keenya ture. Kaayyoon waannaan garee kanaa inni cimaan isa kana jechuudha. Gaafa namni wal ga'e faarfataa ofiin cimsaa, lallabaa ofiin cimsaa, beekaa ofiin cimsaa, hayyuu ofiin cimsaa, hayyuu bebbeektota keenyarraa namoota gurguddaa hangafoota keenyarraa waan garaagaraa barachuu hin dandeenya. Wangeela akkuma isaan seenaa nutti dabarsanii kan jedhan nutis dhaloota boruutiif dabarsuu hin dandeenya. Kanarraan kan ka'e maaf waan kana hin dalagne jennee kaayyoo kanaan kaaneerraa kan jedhu dabaluu barbaada. Kaayyoon keessan hedduu namatti tolaa. Kaayyoo baay'ee leejitimeet yoo taane kaayyoo fudhatama qabuu fi kaayyoo karaa dheeraa nama deemsisu waan hojii guddaan keessaa hojjetamuu danda'u waan hojii guddaallee hojjetaattan. Maal inni qabatamaan haga ammaatitti urga gareen kun qooda ijaaramee wanti akka qabatamaatitti kunoo kana hunyeerra wanti isin jettan maanni? Wanti namni arguu danda'u. Tole galatoom Roobishaa gaafii bareeda keetii fi qabatamaan hanga ammatti wantoota garaagaraa raawwanneetiin hin jirra isa kaayyeffanne karoorfanne keessaa inni tokko faarfannaa gama faarfannaatiin faarfattoota keenya jajjabeessuun ladda dhaabachuudhaan akkasuma ammoo faarfannaalee isaan hojjetaniitiin nutti dhiyeeffatan ladda dhaabanneetiin eebbisiisuudhaan akka isaan hamilee horataniitiin ufafoos faarfannaa biraa ufafoos eebba biraa qabatanii dhufaniitiin hin jedhan gooneetiin hin jira qabatamatti hanga ammaatti faarfattoota naannoo keenyaa baay'ee jaallatamoo kan ta'an lakkoofsaanis ibsuu kan dandeenyu eebbisineetiin hin jirra. Akkasuma immoo dabalataan hojii tola ooltummaatiinis wal qabateetiin akkuma hordoftoonni furtuu dhugaas beekan hundumti keenya beeknu obboleettii keenya daa'ima marginee wal qabateetiin waa'ee fayyaa isheetiin wal qabatee hojii tola ooltummaa sanarratti bobba'uudhaan waaqni nu gargaareetiin fayyaan ishees karaa garee kanaatiin akka dhumateetiin jedhu waan nu gargaaree gooneetiin jirra. Inni kun hunduu kan godhameetiin jedhe gargaarsa waaqaatiin yoo ta'u garee kun ammoo wantoota kanneen dalagee yookaan ammoo hojjeteetiin jira jechuudha. Isaaf obboleeyyii dabaluu danda'a. Eshi waaqayyo isin haa eebbisu hedduu ulfaadha. Hojii qabatamaa tokko naa kennitanii caalaa yaadni dabaltu maal inni? Tole hojii qabatamaan jiru obboleessi kiyya akkuma dura jedhe Abeeli hojii tokko lama kaaseera. Inni guddaan immoo akkuma jenne namoota keenya ka gargar faca'anii arginee tokkummaan akka tajaajilanii hawwii keenya guddaa ture. Namoota baay'ee faarfannaa isaanii beennaa lallaba isaanii dhageenye irra malee qaamaan arginee hin beennu. Sagalee isaaniis bifa viidiyootiinis ta'e sagaleetiin arginee hin beennu. Waaqayyo nu gargaaree haga ammaatitti naannoo sagantaa 15 karaa onlaayiniitiin geggeessinee lallabaa keenyiin faarfataa keenyiin kanaan dura dhukate biyyoota garaagaraa irraa argannee jirra. Akkasuma immoo biyya qofa keessa duntaane biyya alaa irraa namoota tajaajilan dabalatee koree biraas ijaarannee walii qabamiinsa keenya kana haa cibsinu jennee biyyoota addunyaa irra jiran irraa namoota koree ta'an nama naannoo 28 walii qabannee tokkummaan walii gallee yaadaan tokko taanee akkuma jenne sanitti hojjetaa jirra. Dabalataan immoo hawwii keenya kan ture keessaa namoonni gargar faca'an kun wal argu jenneerra tokko si'oo arganneerra. Si'oo arginee hin beennu qaamaan arginee hin beennu tajaajilaa keenya miidiyaa mataa keetii qabda. Otoo garee kana ijaaruu baannee siin wali arginu ture. Tajaajila keellee arginu ture. Miidiyaa keenyallee arginu ture. Miidiyaa keenyas argineerra waan keenyaaf kan namaa kan ta'e illee adda baafanneerra. Dabalata obboleessi kiyya fayyisoo waan dabaluu jiraate isaaf laadha. Ayya obboleessa kiyya fayyisu mee hojiin amma qabatamaan harkaa qabdan maal inni? Tolee kan isaan jedhan san irratti wanti an dabaluu barbaadu dursa gaaffii amma na gaafatte odoon deebisiniin duratti akka fakkeenyaatti kaasuu hin dandeenya. Faarfattoota kenniin buleeyyii biyyoota alaa jiran dura asitti biyya kana keessatti faarsaa turaniitiin jedhan faarfannaa isaanii sagalee isaanii qofa kan dhaga'aa turreetiin jenne haga garee kana qindeessineetiin jenneen booda sagantaa kanarratti affeerree isaanuu haga maalalan
sagantaa akkana irratti haga jalqabaatti haga biyyaa baane affeeramnee hin beeknu arginee hin beeknu nama keenyatti sagantaa kana akkana arginee hin beeknu haga jechuu diras yookaan haga jechuu isaan gaanitti sagantaa garee kanaatiin hirmaatanii faarfatanii mul'atanii turan. Kanaafuu gareen kun qixa kanatti faayidaa guddaa buuseera jechuu barbaada. Faarfannoota baay'ee eebbifamaniiranii faarfannoota baay'ee ajaa'ibaa gara sadii kan ta'anii karaa garee kanaatiin haga gareen kun hundaa'e eebbifameera. Sagantooleen bikkaa 15 ta'an harka 15 ta'an namoonni walitti qabamanii Waaqayyoon itti galateeffataniin Waaqayyoon kadhataniiranii. Kun hundi kan raawwate haga gareen kun qindaa'eetiin jedhe jechuudha. Isa kana hundaa Waaqa galateeffanneetiin jenna. Gaafii amma na gaafattetti yoo lufeettiin jedhu karoora baay'ee qabna. Isa qabnu hundumaa keessaa immoo isa guddaa karoorsinee hojjetaa turre keessa amma irratti wanti qabannee dhiyaanneeru qabannee dhufneeru tokko yoo jiraate faarfannaa naannawa kanaa kan ta'eetiin jedhe gara faarfattoota 39 kan ta'an kan sooloon faarsaniitiin jedhan waldaan kan faaruu baasaniitiin jedhan gara 14 kan ta'aniitiin jedhan isaan kanneen hundumaa keessaa walitti qindeessine aappii faarfannaa qopheessinee qabannee dhiyaanneetiin jenna. Kun hundi bu'aan kan argameetiin jedhe haga gareen kun qindaa'eetiin jedhe jechuudha. Kun amma hojii guddaa qabannee dhufneerru jechuudha. Gaafii amma na gaafatteef isa kana siif deebiseetiin jedhe. Ameen Waaqayyo si haa eebbisu obboleessa kiyya. Garee kunin garee walitti qabamiinsa kenna haa cimsinuti hojii ajaa'ibaa ka addaa tokko hojjetaniiran. Guyyaa har'aa wanta nu beeksisuu qaban keessattuu waan addaa waan ajaa'ibaa tokko qabani. Wanta ajaa'ibaa kana anillee irraa gammadeera isaaf guyyaa har'aa waa maraa caalee as jirra. Mee isinitti deebi'an mallee appilikeeshinni faaruu isin qopheessitan kun appilikeeshinii akkamiiti? Tole, galatoomi Roobishaa, appilikeeshiniin nuti qopheessine kun baay'ee advaansed kan ta'e namoonni salphatti aksesii isaa argachuu kan danda'an bifa lamaan qopheessineetiin hin jirra. Kana yoo jedhu ammoo Androidii fi iPhone irratti akka hojjetutti gooneetiin qopheessineetiin hin jirra jechuudha. Kanaaf faarfannaan kun faarfannaa naannoo keenya walitti hammateedha. Faarfannaa duriitii. Almost lakkoofsaan 220 ol kan ta'e bifa audiootii fi laayiriksiitiin barreeffamaaf sagaleen bifa baay'ee advaansed ta'een namoonni maal laataa barreeffama yoo ilaalan faarfannaa kanuma dura beekanuu dagachuu danda'an jechuun irraa kan ka'e audioolee ladda kenneetiin audioo banataniitiin walaloo isaa dubbisaa wajjin bifa yaadachuu memoraayizd gochuu ittiin danda'aniin aksesii akkasii qopheessineetiin hin jirra jechuudha. Inni kun adda isa taasisa jechuu barbaada. Obboleessi kee Caalaan waan dabalu qaba. Tole, Rooba galatoom jechuu jaaladha. Waa'ee aappii kana ilaalchiseeti obboleeyyan kiyya kaasanii jiranii. Akkuma obboleessi kiyya Abeel dubbate wanti adda isa godhu barreeffamaa fi sagalee isaallee qixa argachuudha. Aappiin kun immoo faarfannoota kanaan dura jiran kan hojjetame malee faarfattoonni naannoo keenyaa baay'eetu jiru. Baay'ee qabna. Akkuma dura obboleessi kiyya kaase faarfannaan 220 kun kan hojjenne faarfattoota sooloo 39 fi kaayirii 14 qofa. Garuu naannoo keenya kan qabnu immoo sanii oli. Kan daangeffama qabu miti. Waggaa waggaadhaan appideeti ta'eeti kana booda bifa namoonni barbaadaniin fooyyessinee hojjechuu waan barbaannuuf isaa kana amma already xumurree harkaa qabna. Yoo fedha Waaqayyoo ta'e maarchii 8 karaa onlaayiniitiin gadhiifamee namni hunduu buufatee namoonni baadiyyaa jiranis magaalaa jiranis yeroo tokko qofa kan daawunloodii godhatan. Sana booda ammoo baadiyyaa fe'anis yoo jiraatan iddoo niitoorkiin hin jirres yoo ta'e haala salphaa ta'een lakkoofsa isaa guutuu fi buufata isaa guutuu faarsuu akka danda'anitti xumurree jirra. Isa kana harkaa qabna jechuu barbaada. Ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu. Aappii faaruu ka iddoo kamittuu hojjechuu danda'u gareen kun hojjetee gannuu baaseera. Waaqayyo sin haa eebbisu. Garee ajaa'ibaatitu hundaa'eera. Asiin booda waldaa Adventistii keessatti faaruu dhageenyu dhabne jechuun rakkinni akkasii hafee jira jechuudha. Faaruus akkasumas yeedaloo isaas zeemaa isaas waa hundumaa ka waliin qabate
guutuu addunyaatiif gadhiiftanii tanii kun hojii ajaa'ibaati. Baga gammaddan galeen kunini baga gammanne baga milkooftan. Egaa Amiin galanni waaqaa. kabajamtoota daawwattoota keenya maarchii 8 guyyaa eebba aappii kanaati jedhaadhaan. Kanaaf maarchii 8 walga'iinsi kennaa teelegiraamii walitti qabaminsa keenya irratti haa cimsinuu haa ta'u. Yoo yaada biraa qabaattan yaada biraa isinirraa fuudhaa yootaan gara dhumatti deemna. Tole, hangama kootiin yaada qabutu jira. Mm. Akkuma dura dubbanne walitti qabaminsi keenya haa cimu ammas kan barbaannu keessaanuu dargaggoonni hennaan itti hojjechuu qabnu amma. Hennaa wanti hunduu tolee teekinooloojiin bal'ate kana keessatti gargar facaanee telegiraamii dhuunfaa keenyaa banannee sagantaa garaagaraa qopheessuu yuutuubii garaagaraa qopheessuu otoo hin taane tokkummaan gara tokkotti deebinee namoota kanaan dura jiranii fi dhaloota ganaa guddataa jiranillee walitti qabneeti akka hojjechuu dandeenyu. Hundaafuu affeerraa goonaa. Keessaanuu immoo namoonni biyyoota alaa keessa jiran, Afrikaan ala jiranii haala hojii isaaniitiif baay'ee isaanii biiziidha. Hennaa isaanii mijatetti nama tajaajiluu barbaadu kamiifuu balballi keenya bana. Hanga ammaatti sagantaa geggeessaa jirru ofii keenyaa barbaannee tajaajilneeti waamaa jirra. Kana booda kan feenu immoo ofii waamuu qofa osoo hin taane an tajaajiluu fedhaa, faarsuu fedhaa, lallabuu fedhaa nama jedhu, nama gargaaruu fedhaa, waldaa gargaaruu fedhaa nama jedhu kamuu hin affeera. Kanaaf waamsa isaanii goona namoonni guutuu addunyaa irra jiran kamuu tajaajilaaf yoo barbaadan karaa onlaayinii kanaan dubbisanii akka tajaajilan affeerraa isaanii gochuu barbaada. Galatoom rooba. Gamanumaan anis waan dabalu qabaadheetiin jedha. Keessattuu waa'ee aappii irratti wanti an dabaluu barbaadu tokko yoo jiraate amma namni dura faarfannaa nu gaafatan baay'een isaanii. Mee faaruu akkanaa, sagalee sakaa akkanaa, faaruu eebanuu nuuf ergi jedhanii nu gaafatan. Biyya keessaa, biyya alaallee dawalaa yookaan bilbilaa jechuudha. Amma irratti garuu haalli kun hundi tolee qindaa'ee dhufeera. Faarfannaa afaan isaatiin jiru namni kamuu faarfataa baay'ee jaallatu kan ta'e hundumaa isatu qindaa'ee asirra jira. Asirraa fuudhee faarsuudha. Faaruu kanas hin beeku jechuu hin danda'u. Maaf sagalee achumarra jira banee qofa faaruun maal akka jedhaaruu fi akkamitti akka faarfamu achirra dhageeffatee faaruu kana qo'atee faarsuudha jechuudha. Karaa salphaa ta'een faaruu beekuu akka danda'utti, faarsuu akka danda'utti, isaa galuu akka danda'uudhaan qindaa'ee dhufee jira. Kanaaf namni kamuu namni faarfannaan kun bira ga'e yookaan aappiin kun bira ga'e hundinuu buufatee ittiin tajaajilamu, ittiin eebbifamu hin danda'a. Kun affeerraa kenna. Kanaaf guyyaa sagantaa kun itti eebbifameetiin jedhu maarchii 8tti dhufee namni kamuu guyyaa sanitti hirmaatee sagantaa galataa qabna, sagantaa eebbaa qabna, guyyaa sanatti hundumti namaatu argame akka nu wajjin qoodamu barbaanna. Inni biraa immoo akkuma obboleessi kee Caalaan jedheetiin jedhe numatu wal jabeessa, numatu wal cimsa, numatu waliif ijaara. Kan namni biraan jiru qaamni biraa kan nu gargaaru hin jiru. Waaqayyo akka ijaaramnuuf, akka tokko taanuuf, akka wal cimsinuuf, akka waliin tokkummaan hojjannuuf erga ofii dabarsee jira. Kaafu immoo ga'ee kenna immoo bo'oo akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaaru jechuu barbaada. Namoonni sagantaa hirmaachuu barbaadan, lallabuus barbaadan, faarfachuus barbaadan karaa telegiraamaatiin nu qunnamuu hin danda'ani. Inni biraa immoo faarfattoota keenya kana booda hin cimsuu barbaanna, akka jabaatan barbaanna, haalli faarfannaa keenyaallee akka cimu barbaanna. Hojiin guddaan karoora keenya guddaan isa kana waan ta'eef isa kanarratti hojjanna. Namni hundi kana akka nu beeku barbaanna jechuu barbaada. Eebbifame. Ameen. Waaqayyo isin eebbisu. Egaa guyyaa har'aa haala kanaan dhuftanii walakkaa keenyatti yaada keessan karoora keessan nu ibsu keessaniif hedduu galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya warri furtuu dhugaa miidiyaa kana daawwataatiin jirtanii dargaggeeyyiin kunneen hojii ajaa'ibaa hojjetan. Guyyaa maarchii 8 tokkoon keessanillee hin hafina walitti qabaminsa keenya haa cimsinu kan jedhu teelegiraamii irrattis walgeenna liinkii isaa isinii kenna. Aappichallee achiin booda eebbisnee gadhiifna. Aappichas isinii kenna daawunloodii godhattanii irraa faaruu dhaga'u ittiin eebbifamu. Asiin booda hafeera. Rakkinni waaqayyo nu gargaaraa fuulduraafillee hojii adda addaa hojii badhaa hojjetaaranii hojii guddaa waaqayyo gadoo faaru kana nu hundintinuu itti hirmaannee waliin haa hojjannu waamicha kennaa waaqayyo isin haa eebbisu.
kadhannaa dhumaa godhadhaati sagantaa keenya finna. Toleen kadhannaa. Guddifnee si galateeffannaa, guddifnee si ulfeeffannaa abbaa keenya, eegumsa kee nuuf baay'istee yeroo kana waan nu laatteef maqaan kee ulfaatu. Abbaa yeroo kana situ nuuf kenne akka wajjin mari'annu yeroo gaarii kan akka qabaannu haala waan nu mijeessiteef maqaan kee ulfaatu. Karoorri keenya kaayyoon keenya baay'eedha. Hamma ammaatti situ nu gargaare, situ nu utube, situ nu ijaare, kamma booda hundumas dabarsinee harkeetti dhiifna, hunduma isaatuu ati to'annoo kee jala oolchuun eeyyama kee haa ta'u. Isa ammas karoorsineetti deemaatiin hin jirru hamma guyyaa sanatti nagaatti nu eeddee guyyaa sana geennee si galateeffachuu akka dandeenyu gargaarsa ayyaana keetiin nuuf baay'isuun eeyyama kee haa ta'u. Obboleessa keenya Roobaas carraa akkanaa nuuf laateetiin yeroo gaarii kan akka qabaannu hiree kana eeyyamamaa waan ta'eef abbaa jireenya isaa mana isaa hundumaa ati eebbisuun eeyyama kee haa ta'u. Hundumaa hin goota nama maqaan kee ulfaatu. Kan hunda dheessi kadha maqaa Gooftaa Yesuusitiin. Ameen. Ameen.